Ashamar kam jirtu nagaa nageenyi badhaadhaa Fatiyaa dalee deebi'ee dhufeera kushin tartiibenti firoota kiyya akkam jirtu nagaa fayyaa har'a immoo biizaa hojjechuu fi biizaa haaluma salphaanii akkami hojjannaa mana keessatti jedheet biizaa hojjechuu fi na waliin turaa na ilaalaa jechuudha jalqaba shunkurtii kan argitanii shunkurtii adiidha shunkurtiidha kan gimmaasha nugaa gimmaashni nugaa jechuudha biizaa hojjechuu fi nafaana turaan ilaalaa shunkurtii cicciradhee jira timaatimiidha timaatimii immoo tokko guutuu numa fayyadama timaatim shunkurtii cicciradheera akkuma argaa jirtanitti qaaraadha qaaraa kanallee immoo qaaraa furdaadha gimmaashuma qofa fayyadama qaaraallee hunda fayyadama jechuudha kanaan argitanii timaatimii shunkurtii timaatimii qaaraa dargaa jirtanii isaan kan haala kana erga fayyadame maal godha seetanii saha amma immoo killee argaa jirtanii killeedha puuphaa jedhama afaan oromootiin puuphaadha argaa jirtanii tokko amma barbaadda fayyadamuu dandeettanii hangaruu ammaa fi puuphaa لما argitan kanaan puuphaa afur fayyadame soogidda argaa jirtanii soogidda puuphaa waliin dhahaa jechuudha duraan dursee achirraan illee immoo kana isin mul'ataa jira isa kana jechuudha mushakkal wayim ደግሞ maraa qimamii hundaa ka qabu jechuudha qimamii waa maraayyuu qaba isa kana immoo xiqqoo siitti qiceen itti fayyadamaa jechuudha kuno argitan muraasa baay'een guddeessu biizaa ደግሞ akkami hojjannamee haala salphaadhaan mana keessatti bakkuma teettanii hojjechuu dandeettan akkanuma jechuudha biizaa bareedaa haala kana waliin dhuftanii achirraan immoo kun shunkurtii qaaraa timaatimii amma cicciree jechuudha walitti makaa kanatti waliin dhuftanii haala salphaadhaan biizaa ajaa'ibaa jechuudha rabbiif biizaa baay'ee miidhagaa baay'ee namatti tola biizichi jechuudha amma immoo gara eelee waliin deemnee haa ilaallume biizaa akkamii akka ta'u walumaan laallaka amma immoo dhadhaa bassaa jira dhadhaan hojjedha warri zeetiin barbaaddan illee zeetiin dalaguu dandeettanii har'a dhadhaan dalaguu barbaadeetana dhadhaan dalagaa jira dhadhaa baffataa jira haala kana biizaa ajaa'ibaa rabbiifuu biizaa baay'ee namatti tolu haala salphaadhaan maxxabashaa irratti immoo
Kanaafuu akkuma argitan kanattan kun sirriitti itti naqnaa jechuudha. Argaa jirtanii haala kanaan erga akkana goone kanammoo erga akkana goone kanatti immoo kurreetti qadaannaa jechuudha. Argaa jirtuumi kun haala kanaan laaltu qaa afaanuma tura hanga daqiiqaa 10 akkana eeguu qabna. Kun bilchaataa jira eegaatiin jira biisaa akkamiitaa biisaa ajaa'iba dhugaa baay'ee namatti tolu. Walumaan laallaa nyaata barachuu barbaadanii na hordofaa YouTube Kuush Entertainment jedhu kanarratti nyaata baay'ee isin barsiisa. Isinirraa barattanii anillee isinirraa baradhaa warri beektan barsiisa. Walirraa barachuun immoo gaariidha. Kanaafuu biisaa Fatihaa Meekalleef shunkurtii fi timaatimii hojjattee biisaa akkam jiru ilaallaka. Ammallee immoo waan xiqqoo wanta muraasa naafa akkanumatti eegaa. Erga akkana ta'een booda immoo erga xiqqoo akkana ta'een booda jibina wayim dammoo maal jedhama Ingiliffaan cheese jedhama. Afaan Arabaatiin immoo jibina afaan keenyaan maal akka ta'e hin beeku. Aga baradhee isinitti himuuf na eegaa. Afaan keenyaan hin beekne. Kanaafuu argaatanii biizaa ajaa'ibaa wayii ta'a. Kanumatti waliin gargaaruu. Biizaa Fatihaa hojjettee biizaa akkamiiti? Kurree isaatti qadaannaa daqiiqaa muraasaa fi booda immoo biizaa ajaa'ibaa ta'a rabbiifu. Na jala isaa immoo waan kaa'u isinitti agarsiisa. Kan hordofaa. Erga ibiddarra keenya akkana ta'een booddee immoo haaluma sanaadhaan sahaanii keenyarra haala kanaan fidadha jechuudha. Haala margaa jirtan kanaan kubuzii yookiin immoo qixxaa akkana jalaaniin keettanii deebistanii jechuudha. Eelema irratti amma immoo deebiseen irratti deebisaa jechuudha. Dhuma salphaadhaan hojjanna. Amma kunoo haala amma argitaniini qixxaa jalaan kaa'ee jira. Qixxaa yookiin immoo afaan Arabaatiin kubuzii jedhama. Kubuzii jalaan kaa'ee jira. Biizaa jalaan jechuudha. Kunoo isin mul'ata ta'e caafiisa. Qixxaa isaa jalaan godhee jira. Ammallee immoo bilchaatuuf akkanumatti dhiisna jechuudha. Kunoo argaa jirtan kana haala salphaadhaan biizaa ajaa'ibaati. Ammallee itti qadaannaa. Itti qadaannee immoo jechuudha. Akkanumatti affanamu xiqqoo hanga bilchaatuuf jechuudha. Kanaan booda immoo amma haga bilchaatee ka'uuf walumaan laallaa yeroo bilchaatee gosa akkamii akka ta'u ammallee walumaan laallaa. Kanaafuu haala kanaaf fayyadamaa nyaadhaa isiniin jedha. Maraafuu boodallee walumaan laallaa akkanumaan na eegaa. Kunoo amma haala argaa jirtan kanaan bilchaateera. Biizaan kiyyaa seeraan naa bilchaatee jira. Maraafuu amma irraa fuudhuuf deemaa jira. Irraa kaasuu barbaada. Seeraan bilchaateera. Akkatti nyaatanillee isin mul'isaare. Kunooti biizaa kiyyaa. Argitanii? Fatihaa intala rabbiifu akka kiyya intala ta'u. Kun argaa jirtanii amma immoo biizaa kiyyaa. Dhugaa biizaa ajaa'ibaa ta'e dammoo waa isa ajaa'ibaa hin dhiisne. Haala kanaan murtanii nyaachuu dandeettanii haaluma qallaaliidhaan kun argaa jirtanii mire waaw. Kanaafuu haala kana haa nyaannu isiniin jedha. Galatoomaa. Ciao ciao.